أمي والله أما جناك جبت كنو بر أنا معك معك تدبي بالليسي والبيبر أما جزء من دقناتي مواتم تيتو مجا ديمود ما بفتاي تيك توكي نانجتي والباتي بر كنو مواتم والمتن جران رجعت والباتي والله يجيك والله مواتم أبدي كندا ويلكم أبدي دكتور خلي بر يكبد على كوتش بر دكتور خانة بر دران نيك أتاكتا توري بر دوريكا الله يكبدر كباد ميزان نو دكتور إندري كذا إلمو في جارتي إلمو نكت أباو في تيراغا باتو الله يكبدر يلا أنا بين كذا نما دي بلا ما شنطة مكتي فلو كودي سام مكينة ناخن تو نما ميكانكو دا كان سيسلا ببشان الرد هذه سينا دي بلا ما شنطة مكين دي بلا ما شنطة يلا دي ما قدا في أدب بمال قونا متي asuma bira deemuun hin barbaachisu asuma bira kanuma godhuu hin dandeessa. asuma biraan asumaan tak gadi gootaniif gaajatte lola keetti sheer godha dhuka habiibti nama kuma takkaa miti nuti kuma dhibba yoo guuti jedhanin warra guutu raay faamilii kabbaadii qabna laal intalati yalaali shugguxiiti yalaali tarabbiin naa kennee aan oromoo kennee oromoo maki ibsishaa kenne شوف ميلالي قال رافو ما كنا كان ربي نا كنا أني أورمو كنا أورمون إبسشا كن لا ميلالي يا حبيبتي لا مي هذا مناك يا لال ربي وربا جفاري كنا وربا جفارنا كنا إسين سينا نا كنا ده أنا مودو سينا الدنيا كن لا مي يا حبيبتي ما شاء الله جند أكنا كنا جند رحمتك أبو كان ورجودا رفته تسال فتشيفنو دولا كيتي تشير قدو لينجو بيسي هادو اسم فولو قوي سايا لكم صدوما قدشا نسال نمويا جرجت نودا قدشيف دا نجات دا قدين سبحان الله والله الذي من دار لا إله Gilaafi qabda Oromoon gilaafi qabda. Gadeen dagachiifte ruyaate wallahi tokko. Oromoo ko galato mulfaat bakka bara nabdii kutaadhaa si silkii laaluu jalqabee bar. Ajaa'ibaa tini gisee hunda barra kun keessan kanaa bar maa kutattamee. يا حبيبتي قرآن وانا في قراءة سيفي لا تقنطوا من رحمة الله أكد سموك يثتك أبتي ديمتو لا تقنطوا من رحمة الله حديث صحيح هذا حديث يبقى القرآن مكسر أسأل قرآن إيه معلش قال إنه كتير يات فريستابي قرآن سلام من أجل Guys, شتي ماذا ما فولا قلت Eenyu? Eebanni. maal isa amrii mana doktara kunis na aarsaa jiran. Miira keessa galle ka tasalu dagachiiftanii nyaa simmeetawii honne ko bakka miira keessa galleera Oromoo miti Amaara ofirraa tumee dhogga faamiliin kiyya wallahi kabbaad faamiliin na nyaalle. Oromoo galata mulfaadha Oromoo fooloo godhaa wallahi nama nu godhee bari. Let's go tap godhaa ka warri na biraallee harka marattanii taana tap godhaa. Maal gootaate doktora wajjin jirtaan raftuu iyyuu deemtee maaltu si Rafuulaan. Kan sii giiftar yeruma nu qofaatti argate qofa nutu maa bar. Umisana rafuulaan. Lolaan Lolaan si bar. Lolaan akkam Guyyaa akka naqaxaqqateeti bar. Kasitti bakka eenyu wajjin hin ture isaa? Oy garuu maaliif foola nurraa deeffatte qashti? Wallahi nama faaraa wayii bira ture akkaawuntiin kiyya gana ani iyyuu gaabbu jira. Uummanni akkasuma narraa deeffate. Arginaan Gizaati lama guys. Illi kudha lama kan naa Ijoollee booda walitti qabnu nintini jettuun nuti sifnee lama sirraa deeffannee teenye maal goona ree? Yaa namoonni baay'ee akkasii narraa deeffatan. La abshiri waan fi haadha seenaa. Hundi keessaa babaa kudha lama. Nam kudha lama. Ay abaaboo nu guutaa rakkoon qabu achi ilaaltanii sodaatina abaaboo 12 qofa namni jaanu dabalaame. Nam kudha lama. Naman kenniintu kennuu Let's go qaba. guys. Ababaa kudha lama ababaa takka hundi keessa. Ifa jiru nama biraa.
Yoo namni tokko kuma kanneen hubanuu danda'u nama biraa. Wayinii fakkii. Maal miti takka qofaaf moo? Balleessaa Family. balleessaa. Koy laa. Maali? Balleessi. Hin balleessinu dhokatee dhuma haa kennu. Oromoo gilaabii Dabe. kaayamee Oromoo gilaabii 30 irratti kaayamee yoo yaa'u jiraate. Let's go guys. Devil Tokko, akan tokko. immoo. Family amma wal gargaara please ifaaji abdii kiyya lafa hin balleessina. Yalla family. Family. Nuti Family. moonii. Family. Abdii kiyya kophaa taate goota gareen dhokattee akkamitti. Kun amma Giloof abdii kutachiisaa akka jedhachi hafuuran baafan. Eywa. Ammoomni bakka. Ay rakkoon qabu. Tokko Simoonee kaanee bar. Nu jalaa fagaachuuf homti jarran godhiin hin jiru. Barakka kan ammaa san jiilani. Keenya giiftarri si bira jiru. Hin jiru baddeeme. Yaa faxaari alla. Jechuun gilaavii hin qabu. Rakkoo miti kana amma nu haamootu homaa feenu nuti. Kana nu haamootu kan achi dhufutti qophoofnee hima. Gilaabiin kan nameen fayyadamaa gaa'ismi. Fayyadama amma nam tokko abaaboo waliin kanneen kan dura nu dhawwatan. Red Afrankallo Abdiye thank you so much. Dhiisi biraan Giloof maal waan irra qullatti isinii kennan. Abaaboon kanneen amma kennitu kun duraan kennine. Dhufan jaratti. hin dhaqqabnu ba. Hin qaqqabnu malee hin qaqqabnu gilaabiin jalaa dhimmoo gaatetu inni kennu. Oromoo galatoo milfaadhu. Qolli butuun waan tokko. Adabamuuf deema ammaanis si waliin. Si waliin alaalachuma argataa irraa gargara keessi maaki. Kan koo biran ga danda'an wal butaa jirani. Oromoo galatoo milfaadhu. Oromoo fooloo godhaa. Adabbiin baay'ee salphaadha. Uummata keessanitti namantanii uummanni keessa waan isin jettaniin hin godhu. Maaliif hin gonnu dhageenyaa nu bar dhufanii siin wal quxxeessuudhaaf taf jedhaa jiranii bar kophaa ta'e malee Oromoon. Mee gaa'isii yoo jiraattan dhumarra bareessaa. Amma moomoo as Abdii Mangistii kiyya thank you so much. Bakka akkan qaqqabamnee kolfii gaara wallaahi abdii. Bakka asirratti Mada. Akan deeme. Girti gaalaarii kiyya. Abdiitti nuti girti gaalaarii goonnee manigaanii afur qofa toofe. Feliis mucatii tanaa fooloo naaguutaa nama dhibba afur qofaaf yalla family. Itti naaga. eenyu isaa nama 400 feeqashtiidhaaf. Nama dhibba lama goosisa adabbii Lama godhaafi deemaati dura. Leeqaa yoo isin kennan nu dhaqqabdan yalla goosisa. Abdii kiyya rabbi si haa milkeessu rabbi waan kee haa dubbatu rabbi waan kee haa dubbatu. Thank you so much. Ulfaadhu galatoo. Adabbiin keenya kanuma haa taatu ati wal ka'uun feenu nuti. maali adabbiin? Fooloo Nama dhibba lama fooloo goosisa qayti achumaan qaqqabanii bar deemuun xaarani. achumaan mallattoo ida warra kaafee. Fooloo tolchaa fi Dafa. Oromoo galatoo milfaadhu Rabbi wallaahi. si haa milkeessu. Nama nu gootee bar. Giiftiin keenya addaan citaan jiru argite? maali Eka tuma haala seeratu. Jaartiin humna kiyyaa ol taate tuma hundi keessan. Jaartiin Waan gosooti fakkaatu kiyyaa tuma hundi bar keessan. waan jaalalaa namaa kenna hin fakkaata aslaan. Kanan argitu. Ay, hin jiru jaalala. Urjiidhaa bar. Ay, kamiira keessa galee ganamaan giloofii kaayee hoo yaa rabbii kiyya. Himmeetaawii taate ijoolletti. Maal taatan? Bakka ijoolleen achii xiqqooma nu mo'annaan. Maal ta'as? Ruutee jira barta isa ofirkaan. Maa akkatti miira keessa galtan? Taap godhan waan sodaatiin Maaltu maal ta'e? What is going on? waanuma tiktookiin kanneef mismaaras ta'u madooshas ta'u gaduma dhiisan. Eka. Maali wanta kan namee farsa bikkatti darbamu qaba bar wanti hundinuu. Borii lafan kaattu borilleen ma dhufnaan duunu maal? Hadhuma fittee Nama galtaa. 300 qofaafe yalla faamilii nama 300 qofaafe. Itti himaa gaa nama 300 isin hafe. Haga mana nama 300 qofaaf haala. Maati fooloo tolchaa. Ayyee fooloo godhaafe. Asuma taa'atii gadi tuttuqaafe. Adabbi nurraa kaffalaa. Maqaa isii qaqqabanii mallattoo biraatii tuqanii bara. Namnummaan isin jaalatu tokko hin jiru. Ayi nu jaallataniif nu jala taa'aranii bar. Maal si fakkaata osoo Ajaja fuudhaa jedhin kaa'u kana adabbii biraa isin adabaan. Maal isa nu dhagaaniidhaa fi bar kan namni 300 gadi intinii jedheyyuu. Nu dhagaanii fi bar. Nama 100 qofa dabalame wallaahi. 8 hin qabne. Eegaa 50. Ababaa 18 guys. Ababaa 18 hundi keessa. Wayini ini ቤተሰብ ደግሞ ጠሩበታል።
اللي كل خده فاميلي اللي كل خده Taatan beeku. Abaaboo kudha sadii. بليز فاميلي Bikeessa live godhi ورا sanii ما كبر ورا أثناء بريسيل ورا بريسيل شوتنا بكديم توصل ما كاي Nam في kudhan كتاب ملا taphee تود amma bakka قال ijoolleen keenya فاميلي اللي ترى